akka jiraan itti caqasan nu cafaqee achirraa namoonni qabanii wal fuudhan. Maaliif akka nu godha namoota biraatiifis fakkeenya akka taanuuf akka nu godha fakkeenya namaa nu godhe. Amma achi keessatti manni qallashaa tokko mana kana keessa nama kumaatamaan jiru tocha keessa jira namni akkana cinaachaan akkana ciise yoo dingatati wayiin tolfadhattee akkana hojjette bootaan cufamte walitti namni akkanatti ilaala rattabama uleentumaa rattabama. Siigalee halkayyuu xiqqoo haadha chii bakka waan biraati jira. Achi keessatti oowwaa qaama dhiqachuun hin jirtu. Gujjetti gijjeta qofa ganama subii gizee aduun bahuu dhiyaatte subii san kaateeti ficaan guutuu akkatti san si baasanii san booda boruusaa akkasiitii al ficaan hin jiru. Ficaan keetis maarree keetis achuma fi qabda. Gabbahuun hin jiru sagalee olkaasee dubbachuun hin jiru xaxxaxa raac achi keessatti gabbaata sirkii dawwalachuuf gabbaata gad dawwalattee maallaqa kana argaa jechuudha. Amma ijoollee wajjin waliin dhufne ijoollee biyyatiyyaa hiriyoota kiyya warra duraan na dura biyyaa baan achi walitti agarre ijoollee Oromoo ni jirti ijoollee Oromoo sun wajjin bakka walitti dhufnee hawaa wajjinaa soofnaa dipireeshina kana yaada kana wal babbaana wal kokkofachiisna waan adda addaa qissa adda addaa seenaa adda addaa waan adda addaa walitti himna ture ijoollee isa wajjin wallaa hundumti keessumaa bakka jirtanii nagee rabbi isinitti haa godhu warra du'ellee rabbi rahmata isinii haa godhu. Amma guyyaa muraasaan booda dawwalachuun akkaan qabu dirqama natti himan. Bakka amma ijoollee biyyatiyyaa warraan jiru sun keessa namni mana kana keessa jalqaba boofeessee jedhaniiti na eegaa turan. Anaatu jalqaba baha jedhanii ana na eegaa turan. Xiqqoo anaatu faamilii warra haa qabu isaan hunda bajaajii na eegaa turan. Yeroo kanatti ani amma warra kiyya haga kan dubbiseen beeku ani silkiidhaan badeen biyyaa bee haga kanatti na barbaadu jira nan badeen jira. Namni na quba qabu hin jiru bakkaan hin jiru namni na beeku hin jiru. Itti dawwalee abbaa keenyatti silkii fudhadhee. Heeloo abbaa. Aboo eessa jirta? Suudaaniin jira. Maal godhuuf Suudaanii maal goota? Akkanatti nama Awurooppaa dhaga jedheen deemee barbaada kanaan jira. Awurooppaa maaltu jira? Maaltu suuraa dhannaan deemte? Maal dhaba? Asii biyyaa baatee deemte. Amma maal barbaadde? Akkana bar maallaqa asii kafalannee dimbara Suudaanii fi dimbara Liibiyaa irraan jira. Maallaqa kafallee akkasitti Liibiyaa naqanii gara Awurooppaa deemuufi. Dhageessa. Yoo ati kagadii buluu taate maallaqa isaan nagaafatan kana dachaanis si kafale. Yoo ammoo isaan kasi gadi hin deebisne taate waliinis maallaqaas dhabee siis dhabuu hin jiru. Annaa maqaan isaa feesaliituun qabu. Chaw ngirxam godhatee diimaa tuqa. Amma dallaalchiin as qabate laal. Giyu asii laphee sana keessa boksiidhaan hirgichaadhaan tumaa mana ol deebise. Amma mana ol ni seenee bakka amaaraa jinan dhabee ijoolleen hundinuu gamanaa gammasee taf ni jedhatanii dawaawwalatan. Amma bisi dawaawwalatan booda amma manni waan namni biraas dabalame. Namni waan nu dabalame jecha mannis waan nutti qaatee bakka lamatti itti qoodan. Amma bakka lamatti nu cinaa tokko nu fudhanii mana kophaa nu geessan kan kophaa cinaa tokko sitti hambisan. Amma anaa fi baharoo tokkicha biyyarraa wajji wal qabannee biyyaa baane san anaa fi isa qofaatitu kophaa be. Warra kaan Oromoo isaan wajjin nurraa hambisanii anaa fi bicha ammaas kophaa waliin hafe. Amma anaa fi kun bakka kana keessa silkii siraataan dawwalatan hundumaan. Silkiin uffannaa ni dawwalannaa namni maallaqa nu ergu hin jiru. Abbaan kiyyoo gad deebisiif erga yommuu ati kabajin deebina taate maallaqaas dhabee waliin si dhabuu hin jiru. Chaw naan jedhee narratti dhufe. Maaliif ati nuti barnoota si barsiisuu jirra. Ati bakka guddaa si eegu jirra. Bakka gaarii geessannee si eegu jirra malee waan akkana kana keessa lallaqqattannee si naannee. Kanaafuu nuti bakka nama keessa jaamuu qabnu jedhanii isaan hundinuu nama uffatanii jiran. Obboleessi kiyyaas hundi isaanitu nama uffatan akka malee nama uffatan. Amma gisee kana waliin hin qabu hin jiru. Baharoo tokkuma kiyyaa inni eenyu dawwalata. Obboleessi tokko qaba obboleessitti dawwalata. Obboleessi inni torkii isaatu dhageessisu. Gisee baay'ee. Anaa fi Baharoon achi keessa amma osoo turree waggaa tokko achi keessa ture. Waggaa tokko turre ijoolleen warri maallaqa kafalatee haareetti dhuftee maallaqa kafalatee hundi nu biraa hafan. Anaa fi Baharoo qofaa achitti hafe. Hundi nu biraa yaa'anii dhufan. Amma achi keessatti poolisoonni naannoo sun dhagahanii fattashuu eegalan poolisoonni naannoo sun naannoo uummata magaffee kana ta'uu ni beekanii achirraa manas ni dhufanii gaara nu geessan warra duraan adda baane san amma tokko dura warra adda baane san amma walitti dhufne warra akka keenyaa as keessattis maallaqa dhabee hafe qofaa walitti amma walitti hafe warra maallaqa hin qabu warri maallaqa qabu hundi maallaqa isaanii warri erganiif hundi mas rukutanii jiran itti warra maallaqa hin qabne walitti hafe amma gisee kanaan achitti dhukkubni hamaan tokko nuti akka malee dhukkubsadhe akka malee dhukkubsadhe achi keessa dhukkubsadhee of wallaalee nyaataas nyaachuu hin danda'u bishaaninis hanga kana qaama dhiqachuun hin jiru fincaan waggisa takka fincaan tapha qaayaan situeeshin achi keessaa kan akkana jedhee gabaabsee waliin isin barbaadu jecha ditteeli isaan isin gabbisee waan ulfaatuuf ni ulfaata bakka akka malee dhukkubsadha. Amma du'aa fi jiruu keessaa dhiigni na keessaa dhume enerjiin na keessaa dhume viitaaminni wanni jedhamu qaama kan kana keessaa dhume qaamni kiyya maal taa'ee eegale na afuufamu qaamna isaa eegale na addaachuu eegale. Bakka akkanumatti waan fagoo kana waan dhadhootiin isaa bakka basa takka arguu eegale. Gurra kiyya waan hin dhageenye waan akka waan dhagootii fi gurri kiyya naa dhaguu bakka gurri ulfaachuu akkana eegale. Sanbooda bakka akkaan gara du'aa deemuu jiru arge. Namoonni akka kiyyaa ta'an namoota hedduu namoota galgala rafanii ganama nu biraa du'an hedduu jira. Kaan bisan keessatti dubartii achi keessa deessee dhaltee duutee jira.
achuma keessa jiraannee namoonni waa'ee jaalalaa kana oofanis nama jira. Daabdaabbee waraqaa jaalalaa olii ergan maal jedhanii bakka ilmi namaa kun bakka hunda keessatti bakka hunda keessatti akka hunda keessatti ilmi namaa nama waluma jaalata. Si galee amma achi keessatti warra Addis Ababa wal bareecha keessatti dhalee achi keessatti ulmaadha akkuma dhalteen duutee jira. Warra ilmoon si achi keessatti raaduu jira. Warra achi keessatti ofiif lubbuu dhabee jira. Dubartoota lubbuu dhabanii jira. Warra dhiiraa warra lubbuu dhaban hedduu jira. Maqaa isaanii siin dhahuun barbaadu hedduu jira. Si galee namoota ijoolleen Soomaalonni har'a abaluuti boru abaluuti bakka amma wanni eegallee nama dur qofa lakkaa'uu eegalle bakka anis warra duraaf qophaa'an keessaan ture abdii ijoollee hojii jiru hundinuu bakka ana dhadhaammatanii minaamu nama carrashaa obboleessa kiyya dawwaluun qaba jedheen obboleessa kiyya dawwallee itti dhaammadhee situushinaan keessa jiru ibsee fi dhiifamallee isaan gaafadhee minaa silkii irra cufadhee malee ganaa isheen booda torbaan sadii booda warra maallaqa kafalee warra tasaafaruu jira warra isa wajjin dingata maqaan kiyya yaamame amma rifadhe dingata maqaan kiyya na yaaman rifadhee maaliin godhe dafee warra salfisee nu keessa quccudhee walakkaa isaanii gattaa'e mataa kiyya kana lafa qaqqabe dingata dogongoraan na yaaman yoo na argan na deebisan saniifuu maaliin godhuu qaba akka inni na agarretti salfii jennaan salfii eeggadhee sirraa takka eeggadhee quccudhee taa'uun qabu amma quccudhee warra kafale hunda gayyaamee fixee warra kaan manatti ol deebisan amma ni haga amma nan deebise jechuudha saluma sana keessaan jira makiinaa siinaan jiran Allah keessa kiyyan onni diyooma si qabina deebisa onni hinta taane jedhu makiinaan onni kan makiinaa kun onni kan laal makiinaa kan shap akkuma xiyyiitiin shap jedhee keessa ol seen quccee makiinaa qaraba dhaqee gattaa'e makiinaa walirraa si qaannana kan ture jiru qana maaliif yoo dingata yoo na fuula kiyya na arke na qaba amma bakka dingata bakka dogongoranii na baasu jiran jedhee yaadu jiran qab godhanii taa'u jira ulaana cufan nafsi yaa rabbi ismaanaan yaa rabbi ismaanoo finja Samboda eega akkasittiin noonna kan booda xiqqoo eega turanii dalaalchi maqaa keenyaa fi maal shufeeticha kanneen maal jeen booda ulaan banamtee feesan injoo dalaalchicha keenya maal kootu ularra na leejaan silkii kuturii naa kan obboleessa keetiin maallaqa sidaa kafalee silkii kana gisa daadhii masirra hiite itti dabaladhu jee silkii kuturii naa kan hasan gisi inni maqaa keenya yaame wallaahi irzaa'ilii maqaa keenya yaame malee asuma keessa waan akka qaamuma kiyya kana keessa bakka wannoo hita kana kaate bakka anaa beeki jedhee tasfaa qabu isa sina deebisuu deeman jedhee ni abbu dura obboleessa keessa irraa kafalee jiraamaa torbaan dura natti min silaafiin jijjibeessee xiqqoo shollee taatu du'aaf hin kan of qopheessa xiqqoo mallee taatu silaa waan nyaadheen of qopheessa silaa natti maal qabatu sila amma akka obboleessa kiyya irraa kafalee min beekee baharoo fi warra kanaas yeruma san gabbaasanii isaanis hara Liibiyaa fe'an warra maallaqa kafale nuti warra macarrashaatiin warra kaan bisan keessa dhuma beekan dhuma irratti warra beekan warra maallaqa kafalin warra maallaqa kafaluu dadhabe ni gurguratan warra Liibiyaatti gurguratan warra ammoo maallaqa kafalame gara Masriitti fitanii kaan qullaa godhuuf yaadni isaanii baharoo faadhaas warra maallaqa kafalin gara Liibiyaa warra kiyyaa kana warra kiyyaa ammaa macarrashaa maallaqa kafalis gara Masriitti kaan qullisan amma yeroo kanatti baharoon faanis ilaal isaanii akkasii qaamni isaanii dadhabee nyaatanii garaan qabni garaan isaanii qullaa akkanatti itti danda'anii dhaabbachuu hin danda'an yeroo sanatti karaa Liibiyaa shanyaan Liibiyaa jechuun beekaa saaraa maal fakkaatu namni eeggata anis gara Masrii ergan ammaa naaf isaan mata kiyyaa sitti daddabaan inni Liibiyaatti kutee ani Masrii ergan asitti daddanuu baasan jechuun naaf isaa ibaachi amma achirraa makiinaa sanii nuun deemanii halkan guutuu eegan nuun deemaniin booda toora subii kanaa makiinaan nurratti tabalaashe bakka silaa dhaquu qabnu jira ture bakka makiinaan biraatti nu eegdu bakka isaan miilaan gahuudhaaf guyyaa guutuu saaraa tana keessa miilaan deemne anti jaanaaf seenaa keessa hin jirtu qaamni kiyya kuyyuu na laalte tiini deemtu yoo mataa kiyya kana akkana goggogodhe laal mataa kiyya kana keessa wanni qaama nama nyaatu sanni beekta maqaa isinii muda jira bii kana guutu akkana fuula kanarra na yaada akkanatti infiraataraka akkana godhee infiraataraka uffanna kiyya narra basabbasee waan biraa fakkaata namuma qabrii cabsee amat 8 azaa gugubamee nama azaa baabeen fakkaata beek zaana kana deemu kan achirraa ni deemnee guyyaa guutuu deemaa ollee bakka makiinaa takka bira deemne makiinaa san achiin fuuteeti aswaan nu geessite aswaan jechuun jimbara Masriitii fi Suudaan jechuuti makiinaa san bira deemne makiinaa san gisee bira deemne booda tuutaa tokko nu hiran tuutaa tokko nu hiraniiti qaama dhiqachuun jiru akkanuma tuutaa nuuf kan tuutuma kana uffannee achirraa nu fudhanii makiinaa tokko nurra kaayanii makiinaa tokko nama hundeeman makiinaa tootaa kana dhukkeen tun laal fuula kana akkana firraa hammaarte dhukkee sana dhobboq firraa goota saaraan tun akkana dhukkeen tun saaraan tun laal dhukkeesitti arti amma achirraa aswaan bakka jaamu takka eenyi aswaan san keessatti teenyee dallaalchicha keenya dallaala kanaaf maallaqana kafalee dallaalchi sun achirraa maal nu kaaya baabura aswaan irraa qattitaa kaayiroo nama geessu jira dallaa sirra nu kaaya masoo maalatu mun jiniin deemu jira kaayiroo dhaquudhaaf amma baabura seennee
baaburri san sa'aatii 24 deemaa kamalee qabbana yeroo sanii qabbana jabaan jira tuutaa malee wanta kan qaban tuutaa tokkochaa tokko qaamni kiyya kaan baadu qabbanti waan bira amma baabura kana keessa osoo nuti nu garaan keenya qullaadhaa beeku wanni nyaataan waliin agarree gaagaa kana najii badii jira dingata bakka san keessatti ijoolleen Oromoo shamarran wayii tokko kan masri deemu jiru dallaalee waliin dhufdee jechuun wal agarree ijoolleen sun naarifattee naa azzananii baaziliin naa kannanii kopheellee naarifatan akka malee huccuullee jaakketaa tokko naa kannanii achirraa deemne ammoo achirraa baaburri sa'aatii 24 eegaluun deemeen booda Kaayiroon nu buuse. Kaayiroo bisee nu buuseen booda lakkaanuu Somaaliin kun dallaalachitti isaan qophaa'ee isaanii eegu. Ani walii bakkuma Somaaliin baatee bahuu jechuun ana asiin naqala malee kallattii Somaaliin fiicaante garagalee fiicaa. Kallattii Somaaliin baatee garagalee fiicaan jedhee waadde mataa kiyyaa seenee jira. Akkaataa disipiliin lamaan qabne uummata akka horii jittiin horii bakka akkanumatti caalma jedhanii yaan horii waan akka disipiliin hin qabu. Cingalee amma achirraa Kaayiroo isaan taaskii itti faranii ani immoo kophaa dhaabbadhe taaskii wayii tokko na dhufe. Bisa taaskii na dhufeen booda taaskii isaa calma jedheen taaskii narraa bannaan itti hojjette. Eessa dhaqu feetan hin jirre cal afaan Ingiliffaan na dubbate. I'm come from Ethiopia hin jireen. Ethiopia irraa dhufe naan bakka ganda Ethiopiyaan jirtu si geessaa jini biyya kanaa dhibba jaha kafaltaa naan jedhe. Ishiin jedheen asaan timata kan qabu okay rakkoon qabu no problem hin jireen. Amma namtichi naan deemee maatii bakka jedhamtu na geesse masgiida Rasul jedhamtu tokko bira. Amma gundichi na geesse Uno asinan na kana namat dawlun nanje silki nakan amma ne silki nama tokko as keessa hanga qabu silki isaanii silki namna duraan na kan nabe gaafa wucuu 2000 ajira akka jetti gadan akka malee rakkade akka makkaan ta'uu wallaale maallaqa dawlun jere silki nakan amma silki nakan naan nam beelayti mana sir nyaata naaf jimeen ngiina obboleessa kiyyaanas jira haga obboleessa kiyyatti dawwaladheen silki isaa warra Itoophiyaa jiru dawwalee silki isaa fudhadhee silki isaa tira dawwalee akkasi maallaqa siiftu godhaa jedhee isin haayinaan jedhee walii gallee inni nyaata naaf tudaaf Bisni hoteela sana chokote gulana tin kolle gulana makina bana asal ini ne bira kutejir ani malle kan kap carran kap ain kap shan Kaayiroo tana kais urucana gaafa san fi qananii isaa kasi fiigee malee jiru yuna laal te garam ticha marata baka amma nama qabri laal zaasa kais maalin fakkaada nama qabri be ha magaalaa guddoo kan sabda kan Kaayiroo tun guddinisi waan biraan fakkaada magaalaa guddinisi Ameerikaa Washington jedhi isaa baqee guddinisi na fakkaada bareedinisi waan bira indi laftummaan isii so ilmi namaa akkatti babbareedu ilmummaan namaa kan dhufu kun akka itti babbareedu urgaa ilma namaa kana yeroo san beeku shittaa ilma namaa kana yeroo san beeku ilmi namaa kan bira hundi urgaan isaa kan itti dhooti boo maaliif ana kabasabasee qabrii baheetu uummata kanaa si galee ilmi namaa funyaan namaa yeroo san waan nagu eegale achirraan fiigee bakka ana kana dhaabbatee jedhee fudhate darbu kana Suudaanii wayiin tokko na argi niin beeksisa akkanumatti isaa akkaan dhufi ni beeksisa uffannumaan kiyyaa achirraan Suudaanii san na fudhee mana nyaataa tokko na geesse fuudhuu fi killee lukkuu naa kan naa biti. Hasabi anaa amata tokkoo fi baatii sadii anaa wahuma timiraa fi wanni malee bishaanii fi timira malee wanta garaan kiyya kun nan beekne anaa san nyaatu hasabi achirraa garaan kun gaa ol na deebisuudha jalaa gubbaa waliin bana beekaa wal dhukkubsadhe namtichi na dhiisee na biraa kuti anaa akkana jiru gurbaan jimmaa gurbaan gaarii tokko rabbiin umrii isaa keessa bara kaaya kaayuu fi na dhufee na arge gurbaan jimmaa tokko. Achina fuudhee mana isaa na geesse gurbaa manni na geesse kun soofaa waan biraa algaa waan biraa tiivii waan biraa hande nama mootummaa hojii dalagu na fakkaata la jireenyi Kaayirootu akkas achirraa namtichi na fuudhee mana kamaa na geesse qaamni kiyya kun hakaakii na bitee jira keemikaala wayii na bitee qaama kiyya kanarraa dhiqee qumxaa isaan akkannee feesbuuka kan akkannee silkii abbaa kiyyaa dawwale obboleeyyan kiyyaa dawwale amma waliin babboonyee obboleeyyan kiyya akkaara waan argee kanatti himee malaaxaa irraa ciree rifeensa kiyya kana zeeroo ciradhee rifeensa irraa godhee itti dawwalee waan argee kana himee obboleessa kiyya akka malee gaddee abbaan kiyya akka malee rifatanii bakka ammallee isaan akkaan gaddeebi'ee barnoota kiyyatti fufuu barbaadan. Andil tokko eegana ragee booda fuuluma akka miinaan eegana Kaayiroo Itoophiyaa gaddeebi'e mee annam waan yaadanne jechuudha jettee kun maaliif waan biraatiif osoo hin taane bakka namnummaan maal naan jedhani ani bicaan bareedaan buskuta fakkaatu kan biyyaa bahe asitti nama biraatii hin jira. Nama biraatii hin jira beekaa gowwoomina Awurooppaa waan isin gooti. Akkamtiin ganaa booda nama bira akkam nuti achi faamiliin kiyya waan takka naa erganii achi uffata naa bitanii maal naa bitanii achirraan ijoolleen biyyi jaatan maallaqa kafalattee Kaayiroo dhufte isaan dur mana qabatanii maal jedhanii tasnaannoo jiran achirraa isaan na argan isaan bira dhaqe. Amma achirraa jireenya Kaayiroo jedhee eegale. Achirraa UN nageessanii UN sana mazaggabamee UN sanatti interview godhee maal jedhee baatii torbachi ture baatii torban kana mana kiraan kafala. Guyyaa 25 keenyaan taa'in kiraa manaa yaadda. Taa'isiituma kiraa manaa yaadda guyyaa 25 keenyaan. Dalagaa barbaada dalagaan hin jiru. Ana micaa barnoota cimaa. Ana nama kaayyoo qabu.
nama bakka guddaan gaha jedhee biyyaa bee. Dila kanas jaalin dila kana namni jedhee hojjanne. Dila mudannoo kana namni jedhee hojjanne. Waanumaan bee karaa qal'aa hin Awurooppaa dhaqee jireenyi naa jijjiiramu na fakkaate. Awurooppaa kaayiroo dhufee ganaa taa'eetiin warra kiyyafaa warra Suudii jiru diyaaspooraa kana faa taa'ee karaa manaa karaa. Eddee rakkan. Ijoollee taa'ee eeggachuun carraadha.